Duula dirqiin namoota waraanatti makuu naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun kanneen guuramaa jiran irra caalaan isaanii umriin isaanii 18 gadi ta'uu mirkaneeffachuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Gochi namoota humnaan waraanaaf filachuu yookaan waraanaaf bobbaasuu saamicha humna namaa fi yakka waraanaa jedhamee fudhatamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun ibsa sanbata baaseen wayita viidiyoon dargaggoonni yeroo waraanaaf guuramanii fi jiraattonni magaalaa Maqalee keessatti mormii dhageessan jedhame miidiyaa hawaasaa irratti qoodameettidha. Kaabineen naannichaa dura taa'aa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu taatee ganda Duwwaa 5 keessatti raawwatame jedhame ni qoranna jechuu televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Komishinichi ibsa isaa sanbataa kanaan haala mirga namoomaa yaaddessaa Tigraay keessa jiru hordofaa jiraachuu beeksise. Dabaluunis sochii waraanaa fi walitti bu'iinsa naannoo ollaa keessatti adeemu yaaddessaa akka ta'e himeera. Komishinichi balaa sanada murtii jedhamee labsii manni marii naannichaa raggaasee fi jiraattonni naannichaa dirqamaan waraanatti akka makaman gaafatu kana ibseera. Labsiin kun torban darbe irraa eegalee hojiirra akka oolu kan godhame yoo ta'u, Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirgaaf dhaabbatan biroon balaaleffatameera. Komishinichi ibsa kaleessa baaseen sanadichi bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin mana maree diigameen akka bahe hubachiiseera. Tarkaanfiin kun waliigaltee waldhabdee deemaa jiru dhaabuuf godhame kan cabsuu fi heera biyyattii kan faalleessu ta'us ibseera. Akka labsii kanaatti jiraattonni waamicha loltummaa dirqamaa hin fudhanne maallaqaan adabamu, kanneen mormii dhageessan hidhaa hanga waggaa 25 ga'uun ni adabamu. Seerri kun duubatti deebi'ee hojiirra oola. Labsiin kun osoo hin bahin durallee gochi dargaggootaa keessattuu daa'imman buqqaatotaa fi dhukkubsattoota fayyaa sammuu hidhuu naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa akka ture dargaggoota deebi'an maatii isaanii fi sanadoota adda addaa irraa mirkaneessuu komishinichi himeera. Barattoota, amantoota, waldootaa keessaa baasuun akkasumas namoota biroo hedduu bakka gabaa, wiirtuuwwan dargaggootaa fi mana marara naanna'uun waraanatti guuramuu gabaasichi eereera. Komishinichi argannoo isaa ibseen namoota humnaan guuraman irra caalaan isaanii umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'uu mirkaneessuu danda'eera jedheera. Mana barnootaa Abinnat jedhamurraa kamisa darbe dargaggoonni guuramuu maddi tokko BBCtti himeera. Dirqamni waraanaaf guuramuu Tigraayitti raawwatamaa jiru yaaddoo uumuu isaatiin dargaggoonni hedduun naannicha gadi dhiisuun naannolee Itoophiyaa birootti baqachaa kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo naannichuma keessatti dhokatanii akka jiran dubbatu. Naannichatti sababa dargaggoonni waraanaaf adamsaman kanaaf sochiin danqamee akka jiru kan himan jiraattonni sodaan guddaan uumamuus himu. Dirqiin waraanaaf adamsamuu kana jiraattonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa balaaleffachaa kan jiran yoo ta'u, TPLF hojiin waraanaaf dargaggoota guuruu kun fedhiidhaan kan raawwatamuudha jechuun haaluusaa ejensiin oduu Faransaay gabaaseera. Akka gabaasa ejensii oduu Faransaayitti dirqiin waraanaaf guuruun kun dargaggoota sirna awwaalchaa irratti argaman dabalatee bakka hedduutti raawwatamaa jira. Warri qabamanis dirqamaan gara kaampiiwwan leenjiitti geeffamu. Gara Finfinneetti kan baqate namni waggaa 36 Kinfeen Tigraay keessatti dirqamaan loltoota guuruun waan haaraa dhalate osoo hin taane kanaan duras kan ture ta'uu isaa ibseera. Waraana dhiyoo kana gaggeeffame irratti miseensonni TPLF manarra deemuun maatiin hundi yoo xiqqaate mucaa tokko waraanaaf kennuu fi dhiisuu isaa akka sakatta'an, kun ta'uu baannaan garuu maatiin akka dirqisiifaman gabaaseera. Barattoota mana barnoota Abinnat jedhamurraa kan fudhataman ilaalchise ragaa qulqulluun jiraachuu baatus hanga 20 akka ta'anii fi kaampii geeffamuu maddi tokko BBCtti himaniiru. Hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa naannichaa Dr. Mikaa'el waa'ee kana gaafatame odeeffannoon kun akka qulqullaa'u kallattiin kennameera jedhe. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Hanga oduuwwan birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.